harkatti waa kanniteef miciyyoon harki bikka wal qabatan san waa walii kannan ibsaantu izeesi waa kannitu viidiyoo waraabaa jira zee akka qabe miciyyoo isii waa kanniteef laal sammuuta ibsaan dammoo viidiyoo waraabaa yaa ibsaa jabadhamu viidiyoo akkanatti ilaalle bar jabanadhee akkatti ilaalle amma ilaalaa jira bar jabanadhee maaltu uummata akka iyyisiisa jee hindee ibsaachin ani kamiciyyooti miti ka ibsaan nagarramaa jira ibsaayyee maal taate yaa ibsaa kiyya shimbirroomaa maal harka akkana qabatuun ibsaa akkumatti hin qabattu akkuma inta'u akkan as bira qabachuun akkumatti ምንድን ነው ይሄ ምንድን ነው ሃይ ቆይ ይሄ ስታይል ነው ይሄ ስታይል ምን ማለት ነው ibሳ guys deema laala mee isin video kana keessa waa hedduu arkaa jirani deema laala gisee nanni waan takka isiniin jee deema laala ani amma aareeti miti bar ግን ይሄ ነገር እንዴት ወዴት ነው እየሄደ ያለው ደቃ ላላ ሜ ዩቲዩብ ላለ ይላ የማቁሻ ሙጫየው ዋንት ሸላቴፍ ማሊዳ አርከቲ ከለሚላ ደካማ ማስቲካ ደካ ሀርከቲ ዋላቴ ጀሪታ ዋያ ደኒን ጀደ ማቁሻ ዱጋ ጀሪ ጀርቲን ዋያ ደን ጀደ ነ አትሬ ፈርጊታይ አዲ ሬፍ ነርጌት በር ባሊ ማቁሻ አቲ ዶፍቴ ገርገርን ባፍቱ አተምቲ ሀርከ ወል ኬሰ ባዛኒ ወሊላላ ጅሩ ከቲ ጀ ኬሰ ላሉ አርጊታኒ ar mucayyoon argatteeti reebsishaa ar akkana hono inaaffaan qaxii gute maaqii inaaffaanii qaxii gute maaqii reef biidoora deddeebitee ilaalaa jirti maakush inaaffaadha amma kun maakush walittoo waan jiraan immoo walitti naqa hidheetani silaa ta'e walalla nan sabee bu'anii viidiyoo tokko waraabee dhufe biiftuudhaa fi maakiidha akkaasaatti beeksisa hojjetanii amma fakkeenyaaf beeksisa yerootti namaaf hojjettu akkatti reakshinii gootu isa barsiisaa jirti biiftuu rakkatti wallahi kolfamuu cugachaan oolee viidiyochatti isin dabarsaa isinillee ilaalaa kolfa rakkifti biiftuu maakiin sagaleen haa ergan akkana jedhedhani meejee ati beeksisumaa beeksisa tokko difrati qabaachuu qabda bar እሺ ቤሲስ ጋማ ቤሲስ ያጅራ ቤሲስ ወይኔ ታክሲስ ስልኪያች ብራካይ ዳበዱ ቤስ ስልኪች ካይቲ ዳበዱ ሜ አካታ ዴምሲሳ አክቲ ለምኒ ቤሱ ሜ ሚጮተና ያቦ ኢልሞት እየተናው ጮ እየተናው ጉበዴ ጋይስ ጉበዴ በራን ስፖርቲ ነበርሲተ ጅስተ ከመ ተቸገርኩ እኔ ካንቺ ጋር ኤሰሰኒ በር ዋቤስ ጃኒ ሁኑ አከነ ዳበቱ ይላል ጋይስ ሁኑ አከነ ዳበቱ ሲላል ሰራራ እሲ እንዱበቱ ትርኪ ጋበቱ ዳበቱ ይላል እሲ ይላል ኡሳና ላላ አከነ ቤይሱት ቤይሳን ግብ akkasuma dhaabbatee fiddee sadiin keenya wajjin haasa'uu dhaqanii ana naa qabamuu ide sii qabamuu nuti keessaan baature viidiyoo keessa shannuu koo gidduun dhaabbadhee muka silkii fakkaadha amma mee achi dhaabbadduuti gama silkii kaayitii amma beeysa tokko beeksisime akkaataatti beeysa tokko deemaa beeksisan reaaktiin fuula keetii देम नुगर सी सच्ची देम थी मैं आइनस ग्लिचनाट्स इन कॉन्फ्लिक्ट हैंग अप पूरा इतनी मिन की देम गबस बीफ तू इला आला मगे मी केतम केस के साथ सिल्की गमस देम का भी लिखते ना ऐसे हम अगर एक ये नगाम में थी शाम में गेम ही तम बेस की साशी
Aye. Ishi. Bakka namni na nagarree kan jedha geetan ana naan qaba mootoon namni na laanu. Are sirba dhaggeeffachaa jirtu miti. Kamera sirreeffadhu lagi kamera. Sabtu dada. Oh ya Rabbi siya buat eh. Ishi ammoo yeroo nama daafata. Akkasii miti beeysa beeysu deemtaa mi silkii achi fageessitii deemaa hottu haasawaa hottu. Uta hundu. Changola dabarsiisu tunaa sanan gadi baasa. Jawaatu singkita. Oh, mati nggak nih persis. Enggak. Siakan itu mulai kah? Haye. Ishi. Maali kun China Haka. Mere China. Dia mama irraa kutte. Hayyee di. Lala mana dhage. Jechuu kan amma. Achi hottu gamas irra hottu. Biiftuu nan gubin. Hayyee. Ishi ammoo asii mitiire. Deema hayyee beeksisi maal beeksisuu deemta? Geemi keetiin beeksisa qoy. Ashamaa harka fuunee ijoolleen Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkuma beektan kan maakushaa bareedduu shugguxii Oromoo geema qabattee jirti. Hundi keessa nurraa hin hafinaa. Nagaan tura. Akkami? Bareedaadha. Akkaataan itti dhufte sun Ashi gadaaree suuraa. Qoy akkaataan itti dhufte waan nagee nama gaafachuu dhufte fakkaatu waan nama jalaa dho'ise nama jalaa waa fuutee dhookachuu deemtu fakkaata. Fagagtaa cammariibbat. Mudhii qabattee waa beektaa? Koofni. Ati amma barlaan namni waa laal beeksisa jechuun gisee waa beeksifattu kadhachaa jirtami. Namni gaafa kadhattuu nama tokko gisee waa beeksifattee nama san maallaqaanis bitachuu dhufanis haa ta'u waan suni akkuma natsaas haa ta'u gan fuula kooflaatiin dhufuu qabdu. Fuula wali guurtee dhuftee hin ta'u. Fuula kan kee akkas koofliyaa. Gadaaree suuraan hin beeksisa. Ashamaa akka fuunee uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkuma beektan kaa gadaaree suuraan gaafa hudii galgala eebbaa ajaa'ibaa jira. Hundi keessan irraa Ashamaa harka fuunee akkam jirtu ijoolleen Oromoo kan biyya alaa fi biyya keessa jirtu. Ashamaa harka fuunee qofaa mitiree akkam jirtu itti ta'e. Ashamaa akka fuunee ijoolleen Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkam jirtu nagaa keessanii egaa akkuma Allahumma salli. Ashamaa harka fuunee akka hin jenne irra deebi'aa dhageewwan tun jira. Akkattee mucaanoo waaqu shalees. okay.
harka fuune ijoolleen Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkam jirtan? Egaa akkuma beektan gadaa reesturaantiin gaafa odii galgala eebba ajaa'ibaa qabaa hundi keessanuu irraa hin hafnaa galatooma. Ishi ammas hin taane Uhudii. Dhuguma ammoo Uhudii galgala eebba jira gadaa reesturaantiin. Uhudii nama. Uhudii sun tame guys. Sanbata galgala ishii. Ati mas beeysa keessa ari'amta. Akkatti mucayyaan. Dafeen dhufuuf yoo shaakalte malee.